Ammallee gartee ayyuunis teenyaa atis keenyaa faaxeelleen teenyaa hundinuu keenya jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa subiraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin barakaatu. Arraan tana nama lama sarpiraas godhuuf deema. Ayyuudhaa fi Mubee asittiin sarpiraas godhu deema. Mubee yaameetiin jira dhufaa jira. Mubeen immoo akkaan gartee ayyuu yaamee innis quban qabu. Ayyuunis dhufaa jirti. Isinis akkaan gartee Mubee asitti yaamee quban qabdu. Isaan lameen jechuudha ni beekan gaa. Waan baay'eedha gartee isaan gidduu deemaa jira. Yeroo dabree gartee Adaamaadhaatti isaan lameen gartee walitti aarsuudhaaf yaalan ture. Yaalan gartee alhamdulillahi hanga tokko bakka qabatee jira. Tola jiranii waan gaariillee gartee wajjin taphachaa jiran. Ni jiran miree garaa walitti jabaataa jiran jechuudha. Kan ganju. Garuu rakkina xiqqoo ni jiran miree maatiin mucaan keenya akkasii dhawamee dhiinirraa yaa'ee maatiin ni jira kaa maatiin beektaa. Nutillee gartee kanatti dhiini isaa hafaa waan jiruufaa maatiin waan akkas haasa'u beektaa. Maatiin ayyuutis siyyoo teenya gartee dirree gubbatti baasee akkas godhee ni jira gaa maatiin waan baay'ee haasa'u. Garuu osoo gartee maatiin akkanatti keessaan gartee waan baay'ee haasa'anii ayyuudhaaf Mubeen ammoo wajjin taphachaa jiran. Alatti immoo wajjin nyaata nyaatanii wajjin gartee waan tokko gartee yaada wal jijjiiraa jiran jechuudha. Ani obboleessa iyyuu dubbisan jira. Obboleessi Mubeedhaa fi daarektii naal bilee waan jiru takka gartee itti hime jechuudha. Akka gartee hamtuun jiraanne saniifuu maatii gartee akka tasgabbeessu Mubeen gartee akka fayyaa qabu wanni jiru gartee amma gartee haala gaariirra gartee akka jiru obboleessa Mubeetti himin ture. Kana wal qabate jechuudha. Walumaa galatti dubbii sun dheeressu ammaan tana Mubeen yaameen jira dhufaa jira. Saniifuu ni bilbilaaf eessa akka ga'e guys maaliif nama walitti araarsuun khayrii guddoo jechuudha. Kanas sanis ta'e nama walitti araarsuun waan guddoodha. Kanattu gartee waan baay'ee dabaleessaa jirra. Mee asumaanoo gartee qishuma gartee rabbii yoo nuuf araarame ayyuu ammoo sittiin haajamee dirqama gartee maatii tante hayyamsiisitti kootu ga'ee ameen jira. Isinis tolettee dhufaa jirti jechuudha. Kanaaf hanga dhumatti wajjin turaadha. Inshaallah viidiyoo kana itti gammaddan jee abdiin qabaachuu mubaarak tura jira. Karaanis cufaadha beektaa Finfinnee karaan cufaadha beektaa. Yeso Habibi. akkamii Jirta abbe. na ariifachiistee Salaamu alaikum. ganama ribaan kaastee waalaikum salaam. Nagaami. Jirtanii. Kamati fayyaadha. Welcome. Walistee Kun nagaami. jirra wallahi. Kami. Naga Fidanke. galata rabbii. Maaliif bokka raftaa? Maaliin godhaa? Yaa jira mirii Yeroo yeroo tokko boqonnaa fudhachuun barbaachisaadha bara. baay'ee raftee galii. Akkasuma Tola jira. yeroo baay'ee Tola jira. dhugaa naa godhu. Yeroo baay'ee qoosa jaalatta Maal kana garuu? rabbi dhugaa naa godhu. Dhugaatti tola jira. Nam fuudha. Laalamee tola. Tola jira Mubeen. Maaltu natti tolame? Waleenuu faaxeen Bakki hin jiru faaxee biraa dhorkite faaxee harkatti jette faaxee waan akkanaa wanti hin jenne. akkasirra. Kamiyoo? Nagaa Maatinoo? nuu jira. Nagaa qabu wallahi. Arraan tana kumti isaa. Maali nagumarraa akkasitti ariifachiistee ganama kanaan sa'aatii kanatti dhaabatte. Nama fiddeef gara kana. Nagaumaa fi hamtuun jirtu. Maal beektaa? Silaafuu dhuftee Finfinneen jiran hangate eega dhuftee as jiraatee fuujeetu beektaani. Waan gamma gaaraftee maal gootare kanumaaf hin beektaa waan uummata kafin si'ame. Waan san akka saraparaasilee ta'a. Waan biralee ta'uu hundaa simaaf si'ame. Maalidhaa ibsa sarpiraayiziin keelleen dhumuu yeroo hundaa na waamtaa waa wayii jettaa ati sirrii biteettee akka abbaa murteessitee na galchita. Har'a mee maaluma barbaadde? Maali ammaan tana murteessuu dhiisin jira beektaa. Maaliif yeroo murteesse faaxeen tantee hundi dhufaniiti naqa taqqabe beektaa. Saniifuu akka faaxeen tantee natti dhaarreef murtii dhiisan jira. Ay faaxeen tiyya bakka dhugaa dhaabatanii faaxeen akkasumaan miti beekte kanumaan lafaa kaanii miti jedhanii bakka dhugaan jiru jira isaan Si dhugaan beekanis. Ani waan harkee dhumaan jira beektaa. Isaan garuu irra diimaa beekan. lakki. Faaxee hundaa miti beektaa. Ni jira warra gartee akkanumatti hojii ta'e hundi usuma harkanii lakki hin balleessinee warra jiru jira. Hin jiran. Amma kanas sanas ta'e welcome. Ayyuudha wajjin wal quba qabdanii takkaa bilbiltee fi takkaa wajjin fataa zanaa jettanii beektanii. Amma fataa zanaan tuni beektaa abbaa warraa isiin filatte sana wajjin ta'a ana wajjin fataa mazanaallee wanti nu jechisiisus hin jiru jechuudhaas hin dandeenyu ana bira dhugaa biraatu jira isii bira dhugaa biraatu jira.
waan hin fedhu qabasii irraatii kabaraa jirti qalbiin isiiti. Obbolummaadha jennee yaadnee turre yaa dhimma nu gidduutti mudatee ture san haga maatii bira ga'uutti hanga waan biraa mudatuutti. Anis haga wanta darbe sana irra deebi'uun barbaadu normaalii. Wanta sana hunda ta'uun kiyya sababa isiitiin beektee ammaa barbaadee otoo ta'ee bakka maatii walitti fayyee hin jirreetti bakka maatiin nagaa buusee hin jirreetti walitti deebitee fataa zanaa jechuun baay'ee ulfaata. Kanaaf argee hin beeku jechuu barbaade walumaa galatti. Kophaan qabu. Mana sinduuf akka duraanii bilbilaas baay'ee naan bilbiltu yaa'ee bilbiltee turte akka caarraan argine kaasnee fi'anii maatiin kan koos fagaadhu jedhanii sababa keetii sababa intala saniiti ka tuffatamtee sababa intala saniiti ka maatiin tuffatamee gochii agarsiisuun sirratti raawwate kanaaf fagaadhu waan jedhaniif badaa wanti jenna yaanis yaada maatii irra ceetee akka barbaadde ta'uu hin dandeettu normaali. Mubee maal beektaa? Maatii hayyuutii fi maatii keetillee sababa keetii fi saba iyyuu lubboonni bira akkasii bara. Sanifuu ani dhiirota dabarsee isinitti hima jira bara. Dubbii akkuma gartee yaa'ii fidanitti sunumaan gartee maatii keessan gartee walitti aarsaadhaa. Umura isin jeen jira bara. Akkasii. Dubbii akkasii kana beektaa? Nuti xumuruu dandeenye baay'ee nuti tura. Amma keezii hiyyaaf kan ishee qofa otoo ta'eeti. Xumuruu dandeenya. Amma anaaf ishee wallabee anaaf ishee wajjin dubbatee guyyaa san gaafan dhaqee ishiin akkas taanaan harki kiyya ishee irra qubatee isuma sanaayyuu maaf akkas goote maaf akkas taate jedheet maatii isheetu dhufe obboleessi kun haga barbaadee isaa ta'u isiinis akka jettu sana ergaa dhiistuu viidiyoo sana san dhiyaa dhufuu maatii eenyu maatii hayyuudhaa ta'e biree maatiitu dhufee keessa galee jechuudha. Argattee haga san ta'etti immoo kiyyaas maatiin jira kan obboleeyyan kiyya hedduu dheekkamanii guyyaa darbe dhageesseerta namni sagalee obboleessa kiyyaa ol dheekkamee ture akkamiin akka tasgabbeessanii achitti isaan bisan anaa fi rabbi kophaatti kopha qaba jechuudha. So amma isaa otoo dhimma kiyyaaf isii qofa ta'eeti argattee uumamuu hin dandeenye ture. Otoo wanti sun ana irratti raawwatu qaba ta'ee jechuudha. Kanaaf xinnoon ulfaata beekte. Ammallee ummaa harkaan jiru. Ani gama kiyyaan beektaa waan kana akka salphatti ilaala beektaa namoonni dhufaa jira. Nama sun jireenyaa haasofneeti dubbii keessan kana golbii gooname. Eenyudha? Nama dhufaa jira. Nama beektu eegaas. Nama sun eenyuti? Maal jaarsummaa taa'e? Laakiin tokko wajjin ta'u waan biraati. Waa'ee waan biraa akka wanti hin jenne jedheeti ani dubbiin jaarsotaan qabamtee jirti. Nu dhiistee otoo dubbii sana jaarsonni qabanii jiranii bakka biraa deemtee dubbii odeessitee maal jettee akkanaan hin jenne booda jechuudha. Baay'ee waan soosoo wanti godha. Shingoo. Atoon taa'ee natti tole waan jiran. Keessa. Taa'e bakka. Deemuu achi taa'e. Guys, ayun fajirti. Deeqa lama nangattee saneefuu maal beektaa? Isaan gartee walitti dhufanii gartee fayyinaan akka gartee wanni maatiidhaa waan salphaadha beektaa. Kan akkas ta'e hubadhaa. Hundaafuu ishiillee sarpiraas taati innis sarpiraas ta'a jechuudha. Ayyuulleen dhuftee jirti. Ayyu. Welcome. Nagaami. Nagaa. Jirta? Fayyaa. Fayyaadha? Jira nagaa. Welcome. Sarpiraasiidha. Maayadha sarpiraayiz. Akkanatti na muddite kan na waamte. Nagaami. Nagaa ofii. Fayyaa kati? Kame? Jirta. Ube. Antena. Maal hojjeta mubiidhas? Maal hojjeta? Ishii waamtee nama ishiidha wanti jettee beekamachaa ishiidhaan nagaadha dursa. Akkam? Nagaa. Nagaami. Akkami? Haasawii. Ati rakkoo guddaa qabda. Ati infaan lafa gaarii miti kan waan kana deebiidhaan jettu. Rakkoo guddaa akkanatti qabdu. Namti nimtu wajjin dhufni ture. Wanta akkanaa nama saspeensi gochuu kanan dhiistu moo? Maal fa'ooyyuu? Gaarii miti. Kunoo. Gaarii miti. Rabbiin gartee samanuu gartee yoo naaf araarame jechuun bara. Nama akka kanatti si araarama. Maal yoo dhugaamii turte dubbattee ayyuu dhufaa jiraa. Wabii waamaan jiraa jettee isiitti simtee wajjin yoo dhufne maal rakkoo qabama. Akkoo anis isan jedhe bara. Anayyuu sin barbaadaa waa sitti haasa'uun barbaadaa ammaan tana kotu jedhee na ariifachisee mana na baase. Ayyu. Kame. Jira nagaa. Welcome. Galatoom yaas. Viidiyoo maalidha?
Video maal hojii keenya miti yeroo maal maal roga ranqoo. Lama yaa wanti single intu jira beekte. Ani amma yaa ana foobina araaramnu malee maatii gidduutti wanta ni kamintu jira. Maatiin immoo amma video kana olaalee manaayyuu naariu danda'u. Tinkalaayini jedhanii amma sirriitti dheekkamaa jiru eeyyeen. Kalees illee ture. Wanti baay'ee waan uumamuuf ani garuu ta'uun qabu maaliif maatiin ittiin kalaayin jechee jedhamee lolaan jira isallee akkuma beektu maatiin ishee biratti akkan kalofni jedhameera beekte. Anaaf isa quba qabna waliin malee inni akka araaramne maatiin hin beeku. Akka waliin deemnee akka waliin argine jedhanii akeekkachiisa guddaa nutti kennaniiru. Amma maal naan jedhu maatiin maaliif waan akkanaa goota yaasin? Okay. No, yes, mati. Yaanni kee yaada gaariidha. Nama ila yeroo amma kanatti hin argamu baay'ee namni walitti fiduudha yaaduun jiru. No, isii bira dhaqanii dubbii wayiin fuudhuu akkana siin jette jedhu isaan biraan dhufuu waan wayii waan badaa isii otoo hin dubbatiin jechuudha. Uumanii waan hin jenne itti dabalanii namsii bira dhaqanii hiriyyummaa jiru kana adda fageessuudhaaf yaalu namoonni amma jechuu harka caalu. Anaaf basheet godha akka kanaatti isayyuu bifa sarpiraayiziidhaan maal gootiif kanaa walitti nu fiduu hin kee baay'ee hin jaalladhaan normaalii jechuu. Akkana amma dubbii wayii jaarsotaan naa qabaa jette. Uummatatti naa laadhaa jette. Jaarsotatti kennatti. Ati immoo kan wal dhabesi kan immoo duuba deemee wal arguusi. Social media atti bahee muka maal jedhusidha. Argatte dubbii roga dhoorgitanii jechuu danda'u. Maatiin dheekkamuu danda'u. Nuti yeroo guyyaa darbeesi dhiifama jedhee jira. Normaalii an keessa hin jiru jettee miti ree. Kan kaanii siif rabbiitu walitti quba qaba. Argatte si rabbii waliin beeka waan sanii jechuu dhugaa ta'uu sobaa ta'uu siinaa ergituu siinaa erguu baattu sarabbii wajjin haa xumurattu. Ana wajjin akkamittiin fudhaan dhugaan jirtu kami jedheetiin hubadha. Kasiin erginiitti kas godheen dhiifama taasisee hin jira garuu dubbii maatii taatee jirti argatte. Lamu be maal beeta kumaan reefuun tana jee viidiyoo dubbadhe ture. Maatiillee kan walitti buuse islameen bar. Maatiin ammaan tana viidiyoo kana harkanii gartee dubbii roga dhoorkatanii kan jee yoo ta'ellee maatiin viidiyoo kana gartee harkanii ifiifuu gartee if duba deebi'an. Lola gartee duraan gartee qophaa'aniif sanirraa if duba deebi'u. Nuti gartee bilaashuma gartee walitti buuna malee Dolan tukun wajjin jirti sanifu jani gartee wajjin akka dur deebi'uu danda'u. Ati maali adeemsi? Yaanni kee maali? Maal naan jalan kaasuu. Ani immoo gartee silaa wajjin waan akka wajjin barachuun fedha. Deebilan kaasuu maal naan gartee bara. Isallee gaafa nammoo inni immoo wal gaafa sanii gartee waliin garee naan jee. Guyyaa tokko mana wal gaafa gaafa sana gaafa wal naa bilbiltee turte haa qaama waliin garee. Jaalala ta'e argitu. Deebisee Sanif ani immoo maali yaade guyyaan gammachuu dhufaa jira. Kana immoo dirqama gartee gammachuu keessa sarratti mataa zana jennee qalbii qulqulluu gartee maatiin keessa illee gartee gammachuudhaan gartee guyyaa san gartee akka argamaniif ani waan xiqqoo gartee xumurree yoo gartee walitti fayyadamu ogeetiin yaadee jiru. Saniif ammallee gartee ayyuunis teenya atis keenya faaxeelleen teenya hundinuu keenya jechuudha. Islameen maatii waan firnaa jani. Har'aa eegalteen jechuudha. Wajjin mana ayyuulla deemtanii waan tokko jedhamee jira. Waan gartee duraan gartee maatii ol fidaa dalaguudhaaf yaalan. Ayyuunis illee gartee mana ammoo ifaa dhuftee waan gartee duraan gootan wajjin gartee godhuu yaala. Wayyuu. Amma akka ati yaaddutti miti amma laata. Dubbiin maatii harka jira. Isa sirriidha bara. Ani isa san nan barbaada. Si osoo hin ta'in anuu nan fedha. Osoo nageenyi keenya deebi'e akka duraanii maatiin keenya wal waamee buna fa'a osoo waliin dhugan. Baay'ee natti tola. Garuu maatiin akkasitti yaadaan jiru. Hanga isaan akkasitti yaadanitti immoo hanga isaan wanta hundaa sirreessanitti immoo osoo isaan barbaadan. Maaliif amma akkanatti tola? Amma wannan taane manatti wannan taane tokko. Inni ne yoo sobee kan. Aroon mun jiru. Ube, wanni mun jira? baay'ee soo kan Nuti laa, wanni nuti. akkuma Wanni mun jiru. Watti. waan hin uumamu hin jiru otoo hin taane
dubbii jaarsi hin qabin baay'isoo yeroo Geessa jechuudha. yeroo ammaan Numaan si dhagaa rakkoo hin qabu. jaarsa ammaan tana beekaa dubbii gartee dheereffata. Maaliif bakka taa'ee haasa'u warra faayidaa jiraaf. Jaarsa ammaan tana hin jiru. Bas hin jiru ni takkata jechuudha. Okay. Akka durii miti. Dubbii ammaan tanas isinummaa yoo hin fixanne namni isin hin fixu. Qoy ande qoy. Kanaafuu isinummaan gartee wal dhuftanii maatii keessan araarsan irra caalatti gaariin jaan. Jaarsi sirriidhaa miti jennee dubbii jaarsaa keessa seenuunis gaarii miti. Sokkas hin ta'in maal beektaa? Sokkas hin ta'in amma iyyuunis maatii bira deemtee maatistiin bakka wanni hundinuu gartee dhiifama gaafatee jira. Batiin ta'ee jira. Maatii kiyya dhiisaadhaa waan ta'e gartee dhiisaadhaa jettan sokka rakkoon qabu. Atilee namni akkasumatti gartee maatii keetiin bakka wanni ta'ee jira. Jettee maatiin kee araastee badii anaa qabaattee gartee ifti murteessitee badii akka hin jirre yoo goote irra caalatti gaariin sin jaan. Rabbiin waa gargaaru wanti sanaan addaan qabu waan normaalii anumayyuu baga rabbiin na baasee malee waan keessa darbee malee gochuudhaaf isa taasisuudha. Taasisaatumaan jira normaalii ammaas jechuudha. Yaa'u beekta ka amala maatiidha jechuudha. Kan akka walitti araaramnu akka nageenyi duraanii sun deebi'u maal sirriittiin barbaada sirriitti jechuudha. Kan hin cabne miilli hin cabne maaliif gumaan kafallee maaliin ta'uuti normaalii yaadni kan keessa yaada wanti hin qabuuti inshaallah rabbiin waa gargaara. Sana fayyu. Ayyaafamta meeti. Inni akka jedhetti anis osoo maatiin walitti dhufee wanta jiru waliin haasa'ee baay'ee natti tola. Osoo araaramne illee natti tola. Akkuma jettetti immoo jaarsi qofti qabatee ta'u isaan itti qabne ta'uu qabnu jedhee yaada. Yaatu ulfaadhu galatoomi. Sinta lama tana. Ara maaliif natti hin tolu hundee? Salami. Indee. Dhugatee Osoo gaaffii hin qabu. Sistola jira. Kanaafuu Yaada mishaadha. nama viidiyoo kana jechuudha. Mureetiin obboleessa eeguutti illee argaa jechuudha. Obboleessa keessatti illee argaa jechuudha. Silaafuu inni dabalata beektaa? Kanaafuu bilaashuma gartee maatiin keessan bilaashuma achi gartee walitti yoo malee akka dubbiin hin jirre kunoo harki jeetiin obboleessa ta'e viidiyoo argaa jechuudha. Rakkoon qabu ergi. Kan ammallee ishee laaqana deemnee nyaannee kunoo saniifuu obboleessa maatiin akka gartee addaan hin fagaanne godha. Sanaafuu Ni danda'a. Ni danda'ama bakka. Yaa ta'u. Ayyee haa ta'u. Suuqa jabaadhaati. Wal mudame. Akkamitti? Lubbaan. Kana kunoo. Fayyaa waan adda keessa. Bravo. Thank you. Guys, wani yaadanaaf milkaa jira. Viidiyoo irratti kan fakkaataa galatuma ulfaadhaa. Viidiyoo like share godhaa. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna. Isaan lachuutu YouTube ni qaban jechuudha. Linkiin jala jira. Irra galaati subscribe like share godhaa fi sin galatuma ulfaadhaa. Assalamu alaikum.